Nuuf kolchaa isin jenna ilmaan Oromoo qaqqaali jechuudha. Jidduudhaan neetworkiin nurraa baheeti. Dhaamsi nu dabarfachuu barbaanne hundi keessan akkuma beektan jechuudha. Guyyaa kaleessa Oromoo miidiyaa neetworkiin miidiyaa hawaasaa miidiyaan uummata keenyaa gurraa fi ija uummata keenyaa kan ta'e Oromoo miidiyaa neetworkiin guyyaa kaleessa gamoo haaraa yookaan ammootinuu waajjira isaa haaraa kan qabeenyi itti gaafatamummaan isaa kan Oromoodha kan ta'e magaalaa Lakkuu yookaan Twin City jechuudha. Minneapolis keessatti jechuudha waajjira guddaa isaa bitatee jira. Kun boqonnaa isa lammataati jechuudha nuuf ilmaan Oromootiif waan abdii nu keessatti horu kana booda jechuun Oromoo miidiyaa neetworkiin wanti isaa hunduu hojiidhaan wanti fakkeenyaaf waadaan akkuma jedhame waadaan ilmaan Oromooti galamaa deemaa jiru hundi persentii 75 ol gama miidiyaatiin hojiirra oolaa jira. Taaftes bal'inaan sagantaawwan haaraa sagantaa ciccimoo kan biraas kan ilmaan Oromoodhaa fi Oromiyaa hunda hirmaachisu akka gartee galma kana keessatti fuulduraaf hojjetus abdii guddaa qabna. Kanatti aansuudhaan immoo tinuu wanniin amma eegale kun jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo miidiyaa neetworkiin qabsoo baroota sadan darban kana keessa godhame jechuudha. Fincila diddaa gabrummaa bara 2014 irraa eegalee bara 2015 fincila diddaa gabrummaa fincila hanga xumuratti jechuudha. Ilmaan Oromoo dadammaqsuu irratti jechuudha. Hojimaanni inni hojjete hojimaata guddaadha jechuudha. Miidiyaa jechuun ammoo tinuu meeshaa qabsoo keessaa inni hangaftichaa fi inni guddaan kan uummata ittiin dadammaqsachuu danda'an kan gartee dhaamsa hayyoolii beektota aktiivistoota piroofeesara dooktara hunda ittiin tamsaasatanii sabaaf sablammii kamuu bira akkaataan Oromoon maal barbaada Oromiyaa maal fakkaatti aadaan keenya duudhaan keenya seenaan keenya eenyummaan keenya kan ittiin barsiifnu afaanota garagaraatiin Oromoo miidiyaa neetworkiin afaan Oromoo afaan Amaariffaa afaan Arabiffaa afaan Somaaliffaatii fi afaanowwan garagaraatiin as bahee arraantana saboota gaanfa Afrikaa irratti argamaniif hubannoo guddaa kennaafii jira. Sabni Oromoo saba bal'aa akka ta'e saba gartee nama jaalatu saba sirna aadaa guddifachaa qabuu fi kan kana fakkaatan akka ta'ee fi sirna gadaadhaan akkaataan itti bulu warroonni piroofeesaroonni piroofeesar Asmaarom Laggasaa fa'aa ni beektanii namoonni hedduun warroota OSA irratti argamanii beektan jechuudha. Guyyaa kaleessa aktiivistoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa Oromoodhaa, hawwoliin Oromoodhaa, abbootiin amantaa, qeerroon, dargaggoon, shamarreen hundi achitti argamtanii guyyaa kaleessaa qooda gartanii eebba waajjira haaraa Oromoo miidiyaa neetworkii yookaan ammoo tinuu Oromoo miidiyaa neetworkii boqonnaa lammataa inni eegale kana cinaa dhaabbattan tan akka artisti Saaliyaa Saamii kabajamtuu fi jaalatamtuu obboleettii teenna Kaanaadaarraa kaatee achitti argamte baay'ee tokko nu gammachiistee jirta. Galanni kee irra deddeebinee galatoomis hin jenna. Akkasumas aktiivistoota keenya kan ardii Awurooppaarraa kaatanii achitti argamtan kan akka aktiivist Ahmad Gishee akkasumas aktiivist Abdoo Qaadii Abbaa Jabal biyya Jarmaniirraa jechuudha kan bakka nu bu'ee iddoo sanitti argame isaanis baay'ee tokko galatoomi jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf boqonnaan lammataa amma eegale kun ammoo gartanii kan tokkummaa kan jaalalaa kan bilisummaadha kan gartee Oromoo miidiyaa neetworkiin waadaadha jedhee ilmaan Oromoodhaa mataa fi miilli gargar nu faca'ee jiru Oromoo miidiyaa neetworkiin mataa fi miila walitti nu qabee jira ilmaan Oromoo jechuudha. Kanaaf nuti ammoo tinuu miidiyaan meeshaa qabsoo keessaa akkuma tokkoffaa ta'ee jirutti jechuudha. Miidiyaa keenya kana cinaa dhaabbachuudhaan warroonni amma dura zannii walitti badaa turtanis hujimmaanni OMN yookaan Oromoo miidiyaa neetworkiin hojjechaa jiran waan dhugaadhaaf sabaaf hojjechaa jiraniif jechuudha. Isaan kana cinaa dhaabbannee isaan kanaaf hamilee kennuufiidha qabnaa jechuudha. Kanaaf Oromoo miidiyaa neetworkiin waggoota sadan darban kana keessa jechuudha mootummaa wayyaanee sirna amma nama nyaataa jiru kana hagam takka akka gama diinagdeetiin hawaasummaadhaan gama siyaasaatiin kasaaraa guddaa mootummaa wayyaan irraan gahuu isaa hundi keenya ni yaadanna jechuudha. Nuti ilmaan Oromoodhaa beekuu fi baannu alagaa fi diinni keenya baay'ee tokko quudhaafis baay'ee tokko beekas jechuudha. Kanaaf mee arraan kana obboleessa kiyyaa Jaalayyuu biratti jechuudha magaalaa Firaankifoort dhufee achitti argama jechuudha. Meegaa amma Jaalayyuu wajjin jechuudha qabsuma fakkeenyaaf Oromoo miidiyaa neetworkiin guyyaa kaleessaa eebba inni geggeessarratti jechuudha. Mee Jaalayyuu gara keetti deebi'a. Guyyaa kaleessaa Oromoo miidiyaa neetworkii cinaa dhaabbatanii warroonni fakkeenyaaf obboleeyyan keenya kan ardii Ameerikaa keessatti argaman Noorz Ameerikaa akkasumas Awurooppaarraa ka'anii achi dhaqanii achirratti gartee hawwoliin abbootiin amantaa hedduun jaarsoliin biyya irratti hirmaatanii jiranii. Jalqabiinsi amma OMN eegalee ture boqonnaa lammaffatti ce'ee jira jechuudha.
boqonnaan lammaffaa kun ammoo kan bilisummaa kan jaalalaa kan tokkummaadha ilmaan Oromoo akkuma dur qabsoo Oromoo miidiyaa neetworkiin gama miidiyaatiin eegalame kun mataa fi miila walitti nu qabee Oromoo tokko nu godhee walitti nu masakamsiise kana jechuudha galmaan gahuudhaaf mee fakkeenyaaf Oromoon maal godhuu qabdi miidiyaa kana cinaa akkamitti dhaabbachuudha qabna miidiyaa keenya kana akkamitti tifachuudha qabna. yaa tole hedduu galatoome dursee Oromoo ashamaara ka fuudhee isiniin jedha baga jiraattanii baga rabbii wal nu agarsiise baga walitti deebina isiniin jedha toora sooshaal miidiyaa kanarraa yeroo dheeraadhaaf akka duritti jechuudha ganamaa fi galgala yeroo hunda gadi baanee yaada keenya akkuma magarre ganamarraa galgalatti dhiifama sin gaafanna warri bilbilaa jirtan jechuudha amma wanni irra jiru laayif irra waan jirruuf boodarratti nuti deebitanii kanarratti waan maal jechuu barbaadeeti yaada keenya yeroo hunda jechuudha yeroo hunda yaanni uummanni Oromoodhaa qabu maalii ummanni Oromoodhaa yaanni isaa maaliidha yoo ka jennu taate hojiin isaa maali yoo ka jennu taate bilisummaadha jechuudha wanni nuti barbaannu bilisummaadha jechuudha ummanni Oromoo wanni barbaadu maali bilisummaadha jechuudha OMN'n bilisummaa ummata Oromoo barbaadu irratti sadarkaa tokkoffaa irratti qabatee kan ittiin hojjechaadha jiru jechuudha kan gaafa yeroo yoo sin kaayatan taatan waggaa sadaffaa isaatiin duratti kan ummanni Oromoo yeroo waadaa seenu kijiba hin dabarsinu dhugaa malee waan biraan kenninu jedhaniitiin waadaadha jedhanii gadi bahanii waadaa Oromoodhaa galan qilleensa Oromiyaa akkuma baanan isaan bilisoomsan jechuudha. Wayyaaniin kanarratti si'a 20 wahi yookaan 10 wahiin achitti ugguraadhaa turanii jechuudha. Diina keessatii fi diina alaallee OMN har'a injifatee ofiisa mataasaa gamoo mataasaa kan ittiin keessatti if tajaajiluu danda'u kan uummata Oromoo keessatti tajaajiluu danda'u barachuun isaa nuuf gammachuu guddaadha dursee jechuudha itti aansee wanni dagachuu hin dandeenye wanni yeroo hunda dubbachuudha qabnu aktiivistoota keenya kan halkanii guyyaa hirriibatti dhabanii kan halkanii guyyaa hojii kanarratti hojii teenya jedhanii itti yaaddaanii halkanii guyyaa jechuudha yeroo hunda OMN kun hojii keenya OMN kun dalagaa uummata Oromoo bilisoomsitu keessa miidiyaan kun wanni ni dalagu waan haqaati jedhee halkanii guyyaa hojii fi barumsa isaanii waan qaban irratti dhabanii maatii isaaniitiin azoo guyyaa nami yeroo aduun dhiitee bariitutti maatii fiitii wal arga isaan san hunda dhabanii qilleensa kanarra halkanii guyyaa ta'anii kun ofiisa keessa taa'ee kompleenirra halkanii guyyaa biyyoota adda addarra deemee waa'ee gargaarsa miidiyaa kanaatiif jecha kan isaan godhaa turan waan guddaadha kan uummanni Oromoo yeroo hunda yaadachuu danda'u jechuudha hojii ciccimoo isaan itti jiran kana rabbiin ammallee haa dandeessuu jechuun barbaada. Aktiivistoota keenya keessattuu kan akka Amma Gishee kan akka Abdii kan akka ogeessa seeraa yookaan ogeessa seeraa kan Heenoo Gabbisaa fa'aa warroota akkasiisan kan halkanii guyyaa irratti cimanii ardii adda addarraa walitti dhufanii bakka adda addarraatti dhufanii artistooti keenya beektonni keenya abbootiin qabeenyaa kan qabeenya isaaniitiin qilleensa irratti miidiyaa kana gargaaruu irratti halkanii guyyaa miidiyaan kun hin kufin qilleensa irraa jedhanii halkanii guyyaa ittiin kiisa isaaniitiin ittiin gadi ba'an galatoomaa isiniin jechuudha barbaada. Mega Jalayyoo amma jechuun uummanni keenya daawwattoota yookaan hordoftoota keenya jechuudha nu faana tura gaafiin keenya har'a itti fufaa Jalayyoo gaafii si qaba. Mee fakkeenyaaf Oromoon akka saba bal'aatti baay'inni keenya silaa baay'eedha akka xaafiti. Uummanni Oromoodha uummata miliyoona 50 ol guddatu yookaan saba guddicha Afrikaa keessaa isa lammaffaati. Sabni kun akka saba bal'aa guddaa kanatti jechuudha fakkeenyaaf biyyoota guguddatanis haa ta'u biyyoota xixiqqaa fudhadhu namni miliyoona 5 hin geenye miidiyaa 10 yookaan 50 ol qaba jechuudha. Sabni kun har'aan tana silaa miidiyaa walabaa yeroo jennu miidiyaa siyaasaan hoggansa dhaabat jarmaatiin osoo hin ta'in gartee miidiyaa jechuun fakkeenyaaf Aljazeeraas fudhadhu BBC fudhadhu miidiyaalee guguddaa CNN illee akka fudhattu taate haala isaan itti mootummaa wajjin dalagantu jira haala itti dalagu irraa walaba ta'anii hojjetantu jira garuu irra baay'een wanni isaan walaba ta'anii gabaasan addunyaa irratti baay'ate jechuudha miidiyaa jechuun siyaasaa fi amantaa kamirraayyuu walaba bilisa jechuudha fakkeenyaaf Oromoo miidiyaa neetworkiin anaaf akka ilaalcha kootitti miidiyaa walaba ta'ee saba Oromoodhaa akka ija bitaatii fi ija mirgaatti ilaalee saba Oromoodhaa walqixa tajaajilaa jiruu fi hojjechaa jiru. Oromoo odoo kuttaa fi gandaa fi lagaa fi amantaan hin qoonne jechuudha. Kanaaf miidiyaa jechuun akkana ta'uudha qaba ka jedhu qaba yaada qaba. Kanaaf fakkeenyaaf miidiyaan walabaa kun jaarmaa kamirraayyuu hoggansoota jaarmoota siyaasarraa kamirraayyuu bilisa ta'ee sadarkaa kana gahee har'aan kana
gartee boqonnaa lammaffaa eegaluun isaa kun waan baay'ee tokko nu gammachiisa hamilee nutti horeessin jedha. Fakkeenyaaf mee sabni kun miidiyaa tokkicha qabu kanayyuu fakkeenyaaf warroota ugguruu barbaadantu jira diina wajjin yookaan alagaa wajjinis ta'anii warroota dura dhaabbachuu barbaadantu jira. Isaan kanaaf mi'aati fakkeenyaaf nuti akka sabatti miidiyaan tokko miti miidiyaan 50 nu arra nuuf qanyidha. Fakkeenyaaf haa jedhuti mee asirratti mi'aati fakkeenyaaf warroota akkanaa kanaaf dhaamsa akkamii yookaan gorsa akkamii kennitaaf akka obboleeyyan keetii jechuudha. Tole dugala tumsaan yoo isin kayyadatan taatan uummanni Israa'el miidiyaa 30 wayi qabaataa ture. Ifii isaaniiti ammoo tunoo kuma meeqa uummata 2,000 yookaan 3,000 hin geennee jechuudha. Miidiyaa hagana ga'u qabaachaa miidiyaa 30 qaban jechuudha yookaan miidiyaa gasii ol qaban jechuudha. Mataa matatti isaan kan ittiin if tajaajilanii tokko tokkoon jechuudha gandarraa gandatti jechuudha miidiyaa qabaachaa turan. San hunda miidiyaa isaanii kan walabaa tokkocha qaban irratti rorrisanii jechuudha yeroo baay'ee waan akkasiisan dalagaadhaa turanii jechuudha. Nuti uummanni Oromoo dhugaa yoo dubbannu taate uummata gabrummaarra jiru jechuudha. Miidiyaa kana diina isa kuffisuudhaaf keessa fa'alaan halkanii guyyaa nyaatee miidiyaa kana warra miidiyaa kana gargaaru kan akka miidiyaa kana gargaare miidiyaan kun miidiyaa dhuunfaa godhanii miidiyaan kun nama isa hoogganuun himamee miidiyaa kana agartee yaada wayyaaneen halkanii guyyaa dalaydu kana warroonni agartee irratti miidiyaa kana isaa wajjin galmaan ga'uudhaaf miidiyaa kana kuffisiisuudhaaf qilleensarraa balleessuudhaaf karaa saniin hogguu dadhabanitti warroota isa gargaaru karaa ikoonomiitii warroota isaan gargaarsa isaaniif godhu keessatti gadi deebi'anii nyaachuu irratti halkanii guyyaa dalagamu kanaan kun isaan baasuu hin danda'u yoomuu jechuudha. Amma booda uummanni Oromoo gargaarsa miti OMN lubbuu keenya itti dhabna jedhanii duraanillee waadaa galaniifi jiran. Qubeen jenereeshinii lafaa dhuftu kamuu miidiyaa niitoorkii irratti tumsa miidiyaa niitoorkii godhan miidiyaa niitoorkii uummanni hundi kan waardiyaa yookaan agartee bira dhaabbatanii diina irraa eeganii jechuudha akka namni oobruu qotee shimbirree midhaan irraa dhoowwutti jechuudha. Uummanni Oromoo akkasitu diina keessaaf alaa hedduu injifanneedha jirra ammallee injifannoo keenya itti fufa gahaadha miti jechuu barbaanna kanuma jechuudha. Egaa daawwattoota keenya isinis nunifatinaati har'a gammachuu guyyaa kaleessaa gammanne jechuudha yaada tokko tokko isiniif gumaachuu barbaanna jechuudha. Oromoo miidiyaa neetworkiin akkuma boqonnaa lammataa eegale jechuudha. Gaazexeessitoota warroota muuxannoo guguddaa fi gahee ciccimoo qaban jechuudha. Kan ardii Ameerikaa, Awurooppaa fi akkasumas biyya Masriitti argamanis ni jiru. Amma ammoo Oromoo miidiyaa neetworkiin biyya Afrikaa kibbaa keessatti waajjira haaraa damee haaraa jechuudha barachuuf deemutti jira jechuudha. Ilmaan Oromoodhaa biyya Saawuz Afrikaa keessatti argamtan hundi keessan jechuudha. Guyyaa kaleessa waan isin post gootan biiroo OMN yookaan waajjira haaraa achitti banuu keessaniif jechuudha waan baay'ee tokko nu gammachiisa jechuudha. Oromoo miidiyaa neetworkiin akkuma fakkeenyaaf Aljazeera, BBC fi Yuuroonism biyyoota Awurooppaa ardiiwwan garaagaraa keessaa damee hedduu qabanitti jechuudha. Biyyoota dimokiraatawaa ta'an kamuu keessatti jechuudha. Dameen OMN babal'atee waajjirri isaa fi dameen isaa caasaan isaa babal'atee jechuudha. Warroota muuxannoo qaban dandeettii qaban gaazexeessitoota, aktiivistoota, beektota hayyoota Oromoodhaa kan boollaa fi goda keessatti dhokatanii jiran hunda baatirii itti ibsaa jechuudha as guuree ilmaan Oromoodhaa hubannoo barumsoota garaagaraa sagantaawwan akka raabaadorii fi sagantaawwan garaagaraas fuulduraaf qophaa'anii as dhufanii jechuudha. Artiin Oromoodhaa, aadaan Oromoodhaa, seenaan Oromoo akkaataa itti guddatu nu agarsiisuuf deemaa jiranii jechuudha. Kanaaf mee fakkeenyaaf jaalayyuu waan isin jedhu fakkeenyaaf rakkoo qabuti. Mee fakkeenyaafatiin akka dhalataa Oromoo tokkotti jechuudha. Mee obboleeyyan keenya hedduutu jira jechuudha. Amma aktiivistoota isaa jennu malee gaazexeessitoonni amma fakkeenyaaf Faraan Abdusalaam fudhadhaa kan akka Dammaqaa fa'aa Dajanee Guutamaa fa'aa fudhadhaa hedduu isaanii kaameraamaanii Awurooppaa jiran kan akka Maammar fa'aa hedduutu jira jechuudha. Gaazexeessitoonni keenya hedduunis biyya Masrii keessatti argaman isaan kunis gartee yeroo isaanii gubanii gartee silaa har'aan kana quuqama saba isaaniitii fi lammii isaaniitii qaban jecha halkanii guyyaa warroota dadhabaa jiran jechuudha. Isaan kanas mee atiin akkamitti hamilee isaanii kennitamee gaazexeessitoota kennaa warroota Oromoo miidiyaa neetworkii kana miidiyaa uummata isaanii hawaasa isaanii tajaajilaa jiran kana mee akkamitti isaan kana galatoomfattaa jaalayyuuki. Tole baay'ee galatoomsa adi waa'ee biyya Masrii kana yeroo kaasnu andugaa rabbitti ijoollee biyya Masrii keessa ta'aniitiin OMN tajaajilaadhaa jiran kana nasiiborraa kaasii warroota isaan jala jiru kan achi keessatti oduu dabarsan kana baay'ee tokko sin galatoomfadha. Biyya san kan biyya san jechuudha biyya san hundi keenya keessatti keessa turre jechuudha.
biyya san keessatti dalagaan hin jiru akkuma isin beektan keessatti jechuudha dalagaan biyya san jiru dalagaa namni dhagaa cabsee jiraatu jechuudha yoo dubartii taate malee dubartiin yookaan mana maadam dalaydii dhiirti yookaan acheessan keessatti wanni isaan dalagan takkalleen hin jiru jechuudha kan huccuucan adda addaa mootummaa impaayir abbaa irree nama nyaataa saniin achi keessatti irratti yeroo baay'ee geggeeffamaadhaa turan san keessatti gadi jedhanii jechuudha dalagaa sagalee uummata keenyaa kan ukkaanfamte kana Afrikaa keessa teennee dirqama dabarsuudha qabna olaantummaan Oromoon biyya Afrikaa keessatti qabdu mul'atuudha qaba olaantummaan Oromoon biyya Arabaa keessatti qabdu dandeettii uummanni Oromoo biyya Arabaa keessatti qabu biyya Arabaa tana gartee yeroo hunda maal jedhanii biyya Arabaa mootummaa Itoophiyaa jala jirti mallaqa isaanii biran dabartu waan jedhamu san olaantummaan Oromoon qabdu itti agarsiifna jedhanii halkanii guyyaa cichanii kan isaan agartee achi keessatti oduu adda addaa biyya keessaa funaananii bilbilaan dabarsanii gargaarsa tokko malee achi keessatti dhugaa rabbitti warroonni OMN dalagan kan bakka biraa gargaarsa qabanii kan isaan ammoo tunoo haga akkasitti jechuudha wanni isaan agartee qaban hin jirtu dandeettima agartee oromummaatiif jecha dirqama oromummaatiif jecha kan isaan dabarsan baay'ee sin galatoonfanna jajjabaadha jajjabinna gurguddaa isiniif hawwina halkaniif guyyaa nutis yaanni keenya bakka jirurraa uummanni Oromoo ijjateena keessa jirtan sammuun keenya yaanni keenya isinirra rabbi isin biraa jiraatu jabaadha miidiyaa san bakka sanitti deebistanii dhugaa rabbitti oofisa OMN san deebistanii banuu keessanii fi kun jabinna guddaadha uummanni Oromoo yeroo kamuu isin galatoonfata jabaadha isin jenna Nuraddiin Saaloo jechuudha galatoomii hundi keessaniyyuu galatoomaa isin jecha hordoftoota nu daawwachaa jirtan jechuudha fakkeenyaaf Oromoo miidiyaa neetworkiin biyya Masrii keessatti yeroodhaaf jechuudha haala sadarkaa itti inni beekanii ilmaanummaan Oromoodha qabsoo Oromoo tanayyuu kakaafnu taate bara mootummaa sirnoota darban sirnoota Haile Sillaasee irraa kaasee gaafa fincila barattoota irraa kaasee hanga ammaa qabsoowwan jiran kan Oromoo yoo ka fudhannu taate ilmaanuma Oromootu Oromoo masakee jechuudha qabsoo tana arraan tana gabrummaadhaaf nu saaxilee jechuudha gabaabumatti jechuudha yeroo Haile Sillaasee haa ta'uti yeroo Dargis yeroo mootummaa ce'umsaa haa ta'uti achi asis wantoonni sochiiwwan deemaa jiran godhamaa jiran hundi jechuudha nuti ilmaanummaan Oromoodha ilmaan haadha takka abbaa takka afaan takka dubbannu seenaa takka qabnu biyya takka qabnu duudhaa takka qabnu uummanni kaayoon keenya tokko ta'e hundi kaayoon keenya hundi bilisummaadha ilmaan Oromoodha abbaa biyyaa abbaa lafaa goonee ilmaan Oromoodha lafa isaaniirratti biyya isaaniirratti mataa ol qabatanii deemuudha qaban jennee kamurmaatti jirru kana hundi ilmaan Oromoodha wareegamaa jiran dhumaa jiran hidhamaa jiran reebamaa jiran biyyarraa itti ari'amanii kun gammoojjii keessatti kun afaan qurxummiitiin nyaadhamaa akka jiran jechuudha. Fakkeenyaaf hundi keessan akkuma beektan Oromoo miidiyaa neetworkiin amata dura jechuudha biyya Masrii keessatti wanta isarra gahee hundi keessanuu ni beektan jechuudha. Kanas warri Oromoo miidiyaa neetworkii ibalutu nurraan gahee ibalu hin jenne miidiyaan kun warroonni miidiyaa kana keessa hojjetan sadarkaa Afrikaattis haa ta'uti sadarkaa addaa Awurooppaa fi Ameerikaatti haa ta'aniiti warroota obsa qaban jechuudha. Obsa isaan qaban kun akka ilmaan Oromoodhaa gartee haguma ilkaanii fi arrabni walitti gufatu kana walitti akka hin gufanneef akka diinaaf karaa hin saaqne jechuudha warroota obsa cimaa godhatanii socho'aa jiran kanneen keessaa tokkoffaan hangafni yoo ka barbaadan taatan obboleessa keenya aktiivistii fi akkasumas daarektara Oromoo miidiyaa neetworkii Jawaar Mohammad jechuudha miidiyaa isa wajjin jechuudha dhagaan xiqqaan irratti haramaa hin jiru jechuudha Jawaar Mohammad jechuun nama tokko nama qabsaa'aadhaa nama saba isaatiif of kenne jechuudha jalqabumayyuu ka'umsa beeziin isaa jechuudha kanaaf fakkeenyaaf Oromoo miidiyaa neetworkiin boordii mataa ofiif danda'e qaba fakkeenyaaf kan akka Mahammad Abdoosh jechuudha addee Najaa Tamsaa itti gaafatamtuu maallaqa qabaa yookaan ammoo tinuu akkaawuntaantii ooditara Oromoo miidiyaa neetworkii jechuudha. Miidiyaan kun miidiyaa ooditii qabu caasaa mataa ofiif qaba. Miidiyaan kun gartee bulchiinsa mataa ofiif danda'e qaba. Boordiiwwan ciccimoo qaba. Kanaaf miidiyaan kun miidiyaa hawaasaa miidiyaa uummataa odoo ta'ee jiru Jawaar irratti odoo dhagaan akkasitti irratti haramu. Inni yoo boqonnaa lammaffaa nu ijaaree jira dhagaa itti darbatamu isa mara walitti qabee har'aan tana Oromoo miidiyaa neetworkii boqonnaa lammaffatti ceesisee jira jechuudha. Waadaan akkuma jedhe jechuudha. Kanaaf Jawaar irraa ilmaan Oromoodhaa hedduun keessan obsa sabrii jajjabina cimina irraa baratan jedhee yaada namni sabaaf qabsaa'u hin aaru hin mufatullee yoo aartee agreesiif taate kan nervas taatu taate kaayoo keetirraa karaa gadhiistee karaa biratti akkuma baabura gulufee karaa hadiida isaa gadhiisee hadiida biraa seenuu taataa jechuudha.
kanaaf isaan kanarraa barumsoota ciccimoo akka isin barattan abdii guddaa qabna nutis ilmaan oromoodha isaanis nuuf rool moodel jechuun isaan fakkeenya nuuf ta'anii akkuma gootawwan kenna kan asiin dura turan kan akka Taddasa Birruufaa Waaqoo Guutuufaa Jaarraa Abbaa Gadaafaa Elemoo Qilxuufaa kan akka Agarii Tulluufaa hedduu isaanii lakkaawee fixuu hin danda'u jechuudha isaanis hundi isaanii rool moodelii walirraa ta'aatii dhufanii arraan tana sadarkaa kana ga'anii jiran nuufis boqonnaa lammaffaa akka eegale kanatti boqonnaa sadaffaa yookaan bilisummaatti ce'uudhaaf ilmaan oromoodha oromoo miidiyaa neetworkiin mataa fi miila akkuma walitti nu qabe kana ammas tokkummaa kenna kan ittiin dhugoomsinu kan laga gartee gabrummaa kana ittiin ceenee bishaan bilisummaa ittiin dhugnee ittiin gab jennee teennu ilmaan oromoodha abbaa lafaa abbaa biyyaa ta'anii oromoon dammayxee oromoon hubannoo cimaa argattee akka isin biyya isirratti akka gartee diinaa osoo hin taane akka lammii biyyaa taate lafa isirratti hiree mataa ofii murteeffattutti akka gartee uummanni oromoo qara ta'utti oromoo miidiyaa neetworkiin saba kenna gama hundaan kaabaa kibbatti baadiyyaatti oromiyaa guutuu akka inni qaraa jiru argaa jirra kun ammoo waan hojiidhaan nu agarsiisanii nutti mul'isanii jechuudha fakkeenyaaf mee amma gaa haasaallee isinitti dheeressaa jirna nutti fakkaate mee jaalayyuu dhumarratti carraa tokko sii kennaa dhaamsa ati obboleeyyan kennaa dhaamtu waa'ee tokkummaa fakkeenyaaf sababa gartee oromoo walitti masakamuu mataa walitti qabannee gartee diinota hedduu qabna alagaa hedduu qabna nuti wayyaanee qofaa miti diinni kenna ummanni kaabaa kunis ka isaan caala jechuudha fakkeenyaaf nuti ammallee deeminee sirna gita bittaa habashaa jalatti akka hin kufneef tokkummaan kenna jalqabni asirraa ka'uu qaba kanaaf mee ummanni oromoodha maal godhuu qaba dhaamsa dhumaa gorsa obboleeyyan keetti akka kennituuf carraan siin kenna. Tole galatoomi dhugaa rabbitti yoo dubbannu taate waa'ee tokkummaa kana yeroo hunda ummanni keenya bakka walitti dhufetti ni faarsaa jechuudha dalagamus akkasumatti dalagamaa jira jechuudha ni faarmamas ni dalagamas jechuudha OMN dura dursoo OMN karoorri isaatii fi kaayoon isaa maali oromoo mataa walitti qabuudha hujii oromoo tokko godhuudha jechuudha OMN qabsoon OMN dhaan godhu ummata keenya ka gammoojjii keessatti bakka adda addaatitti diinni adamsee ajjeesu kan ummanni oromoodha guutuudhaan ummata oromoo mana hidhatti guuree fixaadhaa ture amata meeqaf kan addunyaa waa'ee oromoon dhagayin OMN sagalee ummata oromoo taasisee gadiin bahuun tokkummaadhaa jechuudha ummanni keenyas halkanii guyyaadhaan wal bira dhaabbatee adoo takkaan ifati waggaa 3 kana keessatti bu'aa bahii gugurdoo OMN kana gargaarsa isaa ardhammootiin ofaajeessa karaa lamaan ijaan arguun isaa dhugaa rabbitti kun waan yeroo hunda ummanni keenya yaadachuu danda'u keessaa isa tokko jechuudha maaliif yoo jennu taate OMN kun si'a meeqaf gurame arra hagammaan kana qilleensarra turuun isa tokko lammatti ammootinoo mana kana gamoo mataasaa kan biyya ardii Ameerikaa keessatti si'a meeqaf bakka meeqarratti mana isaan kireeffatan mallaqa isaaniitiin kireeffatan yookaan keessaa baasuu yookaan irratti cufuu yookaan maal godhuudhaan rakkoo agarsiisan hunda danda'ee ardha mootinoo gamoo mataasaa ijaarratee addunyaa kana keessatti oromoon biraa akka ittiin tajaajilamtuuf sabi biraa akka keessatti tajaajilamuuf yoo barbaachisa ta'e kireeffatee jechuudha mana san keessatti ittiin tajaajilu arra godhuun waan guddaa takkaa jiru tokkummaa jechuun waan kana jechuudha kun itti cimuudha qaba lama waan dagachuu hin barbaanne wanni oosa irratti ta'e waan baay'ee tokko shib jechuudha waan baay'ee tokko yeroo hunda ummata oromoo irraa dogongora yeroo kamuu ummata oromoo irraa argamuu hin dandeenye jechuudha yaa yeroo hunda jechuudha kan keessummoonni adda addaa sabi biraa kan adda addaa nu keessa jiran afaan sabi biraa beekuun dhimma oromoo irratti miidiyaa kana irratti dhagaa darbatuun doktoraa fi profeesaraa fi maarroon dogongora guddaadha jechuudha kun sirritti kana jechuudha gadi buune ittis himuu qabnaa jechuudha isaan nu dhalanis isaan nurra beekanis nuti isaanirra wallaalas taanus waan irra beeynu beekumsa rabbiin nu kenne waan qabnuuf isaanitti himuu danda'uudha qabnaa jechuudha ummanni oromoo dhugaa walitti ummanni oromoodha dogongora akkasiisan guutumaan guututti ofirraa eeguudha qabaa jechuudha oosaa jechuun waggaa 30 kan waa'ee ummata oromoo irratti qoratee jechuudha dhugaa yoo dubbannu taate okay dhaabbotiin siyaasaa kan yeroo adda addaa yoo dhugaa dubbannu taate dhaabbotiin siyaasaa kan ummanni oromoo waggaa hedduu gargaarsa itti baasaa ture takkaa irratti oodiitara yookaan godhanii yookaan qeeqomsa bakka kana kanatti irratti hin goone jechuudha miidiyaa waggaa 3 bichaa tajaajile kana irratti akkamitti ta'uu danda'e
isa jiru irratti dubbachuu qabna isa san irratti yaada kennachuudha qabna jechuudha ufuma wal filanii achi taanii irratti miidiyaa kana irratti dhagaa darbuun diinummaa ummata Oromoo kan bira irratti agarsiisuudha jechuudha yaa diina ummata Oromoo irratti dhagaa diina ummata Oromoo hidhee ajjeesaa gubaa lafa sarraa buqqisaadhaa jiru kana irratti dhugaa rabbii isaan kanaafi gargaarsa godhuu natti fakkaataa jechuudha akka adiilleen ka bakka san taa'ee warri dhala mirga namaatiif dubbatu hedduun akka miidiyaa kana irratti qeequmsa kaasaniif waan dalagaman natti fakkaataa jechuudha dhugaa yoo dubbannu taate sirritti kan walitti himuudhaa qabna yaa miidiyaan kun shororkeessaadhaa jettee wayyaaneen irratti barreessitee ture miidiyaa kana irratti mirkaneessuu fakkaataa jechuudha yaa doktoroota achirra taasiftan yaa profeesoroota achirra taasiftan miidiyaa kana cufuu jechuun uummata Oromoo ganna 100 gana gabrummaa jalatti gadi bituudha jechuudha uummanni Oromoo miidiyaan fedhe yoo dhufe gana uummata Oromoo tajaajiluu hin danda'u yoo yemminni ka cufamu taate akkamitti yoo gajannu taate uummanni Oromoo miidiyaa kana irratti qabeenya isaa dhabee jechuudha dhugaa yoo dubbannu taate miidiyaa kana qilleensa irratti deebisuudhaaf uummanni Oromoo tiriliyoona ol mallaa lakkaa'amu baasee jira jechuudha kan yeroo wayyaaneen mootummaan biyya qabdu nu azoo biyya harkaa hin qabne warroonni daasbooraa biyya alaa kana keessa jiran mallaqa fi yeroo cufanitti gadi baasnee miidiyaa qilleensa irratti deebisaadhaa jiraachaa jirraa jechuudha miidiyaa nuti akkanatti tiksinu kana arda ammoo miidiyaan kun ukkuramuudhaaf karaan adiilleen akka agartee afaan inni beekun miidiyaa kana irratti dhagaa haruun baay'ee tokko nutti dhagama jenereeshinni lafaa dhufaadha jiru waa'ee kana irratti yaaduudha qabdan dogongoroota akkasii fuula duraaf akeekkachiisa kun ammoo kuni akeekkachiisa jechuudha fuula duraaf waan akkanaa kanarraa dura dhaabbattanii beekuudhaa qabdanii jechuudha namoota uummata Oromoo durirraa kaasee dhiiga laaqamaadha ture kan sanyiin isaa Oromoo qulqulluun ta'in baay'inaan jechuudha kan lafa Oromoo keessatti dhalatan kan afaan Oromoo beekan kan afaan Oromootiin baratan uummata keenya yeroo hunda sakaalaa adda addaa qabsoo uummata Oromoo irratti gufuu ta'uu qabsoo adda bilisummaa Oromoo wanni firfirse maali isa jedhu irratti duuba keenya deebinee yaadachuudha qabna jechuudha warroonni qabsaa'ota Oromoo ajjeesaa turan eenyuuf eenyu isa jedhu irratti duuba keenya duuba deebinee ilaaluu qabna jechuudha warroonni jeneraal Waaqoo Guutuufaa fixaadhaa turan waraana isaanii irratti tarkaanfii adda addaa laallessaa adda addaa irratti fudhachaadhaa turan yoo ka yaadannu taate karaa adda addaatiin warroonni Taaddasaa Birruufaa ajjeecha isaanii keessa harka qaban eenyuuf eenyu yoo ka jennu taate beekuu dandeenyaa jechuudha warroota Miniliki Haile Sillaaseen warroonni akkasii sun dachii teenya keessatti raamsanii jechuudha kana beekuudha qabna jechuudha warrootuma akkasii santu ardallee jechuudha dhugaa yoo ka dubbannu taate miidiyaa kana irratti dhagaa darbachuudhaaf miidiyaa kana ukkaamsuudhaaf diinaf bobaa qoobsee miidiyaa kana miidiyaa dhuunfaa nama tokkoodha godhee yeroo adda addaa irratti duula adda addaa irratti bansiisaa jiranii jechuudha kana balaaleffachuu otoo hin taane dura dhaabbannaa karaa adda addaatiin karaa gorsoota adda addaatiin namoota kennatiif bakka hundaan godhuun nurraa dirqama kanaaf jabadha asliin jedha galatooma ulfadha wayyama hundi keessanu jechuudha ilmaan Oromoo jechuudha akkuma beekamu Oromoo miidiyaa neetworkiin miidiyaa hawaasaa miidiyaa uummataa miidiyaa Oromoo fi Oromiyaa kaabaa fi kibbatti baadiyyaatti qilleensa Oromiyaatti miti gaanfa Afrikaa guutuurratti jechuudha sabaaf sablammoota biraa hunda afaan isaan beekaniin karaa isaan barbaadaniin miidiyaa hawaasa biraa Oromoo bira tabaree hawaasa biraa tajaajiluudhaaf dhaabbate jechuudha kanaaf nuti ilmaan Oromoodha jechuudha Oromoo miidiyaa neetworkii irratti fakkeenyaaf beektonni yookaan doktoroonni hayyoonni kenna akkuma jaal hayyuu reef tana isinii ibsatti jechuudha waan isaan beekan kanuu isaan irra fakkeenyaaf profeesara doktora PhD qabaatu waan inni beeku kan waan inni hin beekne kan hin beekne jira waan nu beeknu kan inni hin beekne jira waan inni agaru kan agarre jira kan inni agaru nammoo kan agarre jira jechuudha namuu akka walirra waa arga akka waa sababa walirra quuqama jechuudha nuti qubee afaan Amaariffaatiin haa huu hii haa jennee hin baranne abaa caadaa barannu warroonni fakkeenyaaf nu irra profeesara PhD jennuun hundi warroota afaan Amaariffaatiin baratan jechuudha kana jalattanii jibbitanii jala sarara nuti dhaloonni ammaa kun nuti gartanii meeshaa qabsoo Oromoodhaaf ta'u kamu qeerroo isaa ta'anii sochii biyya keessa godhamaa jiru warroota beektota kenna hayyoota kenna kan arraan kana qaallittii fi qilintoo keessatti torchii fi hidhaan adda addaa dararaan dhiittaa mirga dhala namaa irra gahaa jiru kan maatii isaanii silaa yuunivarsiitii biyya alaa arraan tana akkuma jara OMN fi qabsoo Oromoo dura dhaabbatanii OMN qeeqan isaan caala rahaa ta'anii yuunivarsiitii keessa PhD'dhaan barsiisuu danda'an
kan muuxannoof dandeettii qaban kan akka fakkeenyaaf Dr. Mararaa fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa fudhadha Dajalee Xaafaa fa'aa Addisuu Bullaallaa fa'aa hayyoottan meeqaadhaan ta'an saba isaaniitiif of kennanii manadhaa keessatti toorchi ta'aa jiran jechuudha. Isaanuu har'aan tana akka isaanii kanatti qabsoo Oromoo dura dhaabbachuu miti of kennanii warroonni jiran kunu waa'ee Oromoo miidiyaa neetworkiitii miti waa'ee qabsoo Oromoo irratti dhagaa haruu aktivistoota Oromoo irratti dhagaa darbachuu tokko ilaalchaa fi fedhii fi hawwii akkasiis namni qabu hin jiru jechuudha. Kanaaf warri kamuu namni amma booda nuyi wal gorfannaa ilmaan abbaa tokkoo fi haadha tokkooti ammallee irra deddeebine nu haa ga'u boqonnaan lammaffaa eegalee jira boqonnaan sadaffaa bilisummaadha. Kanaaf mataa fi miila fi mataa walitti qabamne walitti masakamne qabsoo fi bilisummaa Oromoodhaaf ilmaan Oromoodhaa miidhaa keessatti toorchi ta'aa jiran biitennaa waggaa tokko guutuu osoo labsii yeroo atattamaa jala jirtu kun maqaa hoggansa adda addaatiin kun maqaa dhaaba garaagaraatiin kun dammoo kaan irratti dhagaa darbachuun waan baay'ee tokko fokkisaa fi nurraa hin eeggamne saba bal'aa saba hagana gahurraa jechuudha. Kanaaf tarkaanfii itti aanu kana booda warroonni fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa irrattis haa ta'uutii warroota adii birattis afaan alagaatiin afaan diinaatiin qabsoo Oromoo irratti dhagaa darbattan qabsoo Oromoodhaa arrabsuu deemtan qabsoo Oromoodhaa laamsheessuu deemtan carraa dhumaa gorsa dhumaa isinii kenna jechuudha. Beekaa feete ta'e hayyuu feete ta'e abbaa feete maan taane jechuudha. Kana booda obsa kenna fixannee jirra jechuudha. Afaan Amaariffaatiin hin dubbatina waa'ee iccitii kennaa afaanuma kenna nu gorfadhaa nutti maddaa. Afaan Amaariffaatiin afaan Ingiliffaatiin afaan jinniitiin sabni biraa akka gartanii waan baay'ee tokko fokkisaa isinirraa eeggame jechuudha. Siyarraa Profeesar PhD fi hin jedhudha jechuudha. Harata barataa dippiloomaa qabu tokko si caala jechuudha. Si caala sabaaf quuqama qaba si caalallee sabaaf dhugaa dubbata jechuudha. Namni kutaa lakkaa'eef kitaaba garaagaraa garagalcheefi miti. Kana godhuu danda'e jechuudha. Jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu fa'aa saba isaaniitiif qabsaanii as gaan PhD fi Profeesarummaan qabu sila karaa jala deemnee oona bilisummaa ta'inna gonfannee turre jechuudha. Osoo kabarate jala deemne jennu qileen nuuna kan deemanii. Kanaaf nuti ilmaan Oromoodhaa ammallee wal gorfanna. Nurraa dhaabbadhaa. Kun ilaalcha kenna jechuudha. Kanaaf ilmaan Oromoodhaa addunyaa irratti argamtan hundi keessan obboleeyyan kenna beektota kenna cinaa dhaabbannee irra deddeebi'uudhaan odoo dimoonistireeshinii guguddaa qopheessinee har'as borus haa ta'uutii juuma kana keessa jechuudha. Imbaasiiwwan addunyaa irratti argaman duratti baanee jechuudha. Obboleeyyan kenna kaarra hidhaa jiran hayyoottan kenna kan akka Baqqalaa Garbaa fa'aa Dajanee Xaafaa fa'aa Dooktar Mararaa fa'aa jechuudha. Hayyuu Oromoodhaa beekaa Oromoodhaa kan zamana dargis manadhaa keessa ture umrii isaa guutuu qabsoo Oromoo irratti jechuudha. Oromoof jecha qabsoo irratti umrii isaa guutuu fixe kan maatii isaa diige biyya fedhe yuunivarsiitii addunyaa irra deemee osoo barsiisuu danda'u jiruu qananii jiraachuu danda'u ilmaan isaa qananiidhaan jiraachisuu danda'u har'a sabaaf of kennee achi keessatti argamaa jechuudha. Nuti har'aan kana isaan irraanfannee dhagaa walirratti haruu dhiisnee isaan kana cinaa dhaabbannee isaan kana sagalee taanee odoo Oromoo Global Solidarity hiriirri guddaan qophaa'ee uummanni kun akka hiikamuuf sadarkaa addunyaatti uummata kanaaf sagalee taanee gaarii natti fakkaataa ulfaadhaa galatoomaa wayyamaa isiniin jedha ilmaan Oromoo sagantaa kennaa kaarraa isin qopheessinee asirratti goolabnaa. Ilmaan Oromoodhaa hedduu galatoomaa warroonni nu dhageeffattanii baay'ee tokko galatoomaa isiniin jenna. Turtiin keessa yeroo hundaan wajjin haa ta'uuti isin jaalannaa turtii gaarii isiniin jenna galatoomaa galanni keessan bilisummaadhaa fi walabummaa haa ta'u. Dhugaa rabbitti na oofalchaa isiniin jechuudha barbaada waan tokko tokko irratti yeroo dubbannu waan emotional taanee dubbannu tokko tokko yoo ka jiraatu taa'e warroonni achi keessatti nu qeexan yoo ka jiraatan taatan dhiifamu maaliifi qabsoo Oromoo kana keessatti yeroo adda addaa yoo ka fudhannu taate rakkoon uummata Oromoo kana keessa ni jira rakkoon jiru sun ammoo yeroo tokko tokko gadi bu'ee si aarsaa jechuudha achi keessatti yoo kan namoonni nuti kallattiidhaan yookaan na laala jettanii ka fudhattan taatan nu oofalchaa jecha uummanni Oromoo halkanii guyyaa wanni nuti dalaguudha qabnu qabsoon Oromoo kan nuti yeroo hunda godhuudha qabnu qabsoo tokkummaa ta'uu qaba takka lammata ammallee waa'ee Dr. Mararatii fi waa'ee Baqqalaa Garbaa fa'aa dhugaa isinima isaan irratti xiyyeeffachuu qabna isaan irratti xiyyeeffachuudha uummata kana mana hidhaatii baasuu qabna uummanni Oromoo gidiraadhaa fi gibira hambisee qubee hambisee master pilaanii hambisee labsii magaalaa hunda hambisee uummanni kun waan akka nuuf uummata kana mana hidhaatii baasuu qabna uummata kana mana hidhaatii baasuu irratti dandeettii ta'ennan wayyaanatti agarsiisuudha qabna isa kana nuuf filishingii gubbaa jirraa jechuudha goolii dhumaa kana galchuu qabnaa isiniin jedha ulfaadhaa wayyamaa isin jaalannaa ammallee waan isinii dhaamu linkiin OMN gargaarsa irratti kennamaadha jiru
hunda keenya jalatti sheer taa'ee jira warroonni kireedit kaardii qabdan akka gargaartan isiniin jedhe daftanii saffisaan. Galatoma ulfaadhaa wayyamaa gaa uummanni fakkeenyaaf sagantaa birootiin walitti deebina biyyi Itoophiyaa jedhamtu warroota gartanii hooggansoota mooyyaneetiin hoogganamaa jirti moo gartee qeerroo Oromoo yookaan ilmaan Oromootiin hoogganamaa jirtu kan jedhu jechuudha. Sagantaa biraatiin bal'ina walitti qabannee walitti deebina akkuma Jaalayyuun kaase uummanni Oromoo biyya sana hoogganuu keessatti jechuudha. Maaster pilaanii dhaabsisee jira, labsii magaalota Oromiyaa dhaabsisee jira, qubee dhaabsisee jira, gibira dhaabsisee jira. Akkasumas gartanii waan hedduu jechuudha mootummaa kana irra aanaa jira uummanni kun jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodha akka ifa aduu ariitii ifa aduu caala jechuudha. Cinaaksan jechuun lafa Oromoo ta'uu akka gurraayyuuf sabbataa jennee kaanetti cinaaksan faanis lafateenna jennee akkasumaalee hin muramne irratti biyya alaa kana keessattis dalaguudha qabna. Waa lama uummanni Oromoo dalaguun isinirraa barbaachisaadha. Hogganoota keenya baasu mana hidhaati. Aanaa cinaaksan kan aanan 30 wayii kan lafa mootummaa Sumaalee jala galaa jirtu kana irraa mormachuu waa'ee kana irratti dalaguun nurraa barbaachisaadha. Kan itti aanu OMN gargaaruudha halkanii guyyaa taanee jechuudha. Mooran qabsoo Oromoo bakka takka rabbi deebisu ulfaadha. Ulfaadha galatoma nu jiradha yaa ilmaan Oromoo yaa ilmaan ayyaa isin jaallanna nu jiradha galatoma.